تيني يا مالي هاتو غرا جلتين قبطو أرسين إبلون سن هاتو راجت قبت قبتي كناف هاتو غرا جلتين قبتنا أما وانا كسي سنرى أرقاجر كومنتي كيسا ويتيلا ليبانات سمية هاتو أدي obboleettiti yoo hatte jedheetti maali mini maxal danda'u irraa kafala dadhabu ammoo itti himee akka labuu isiin ittiin deebine godha yaa kanuma dhaaba waan akkanaa koomentii keessan takka suuraa kaase akkas kaase garanaan kaase yellam ganzaba namaa turra jira ganzaba namaa yoo kafalteen kafalti yoo kafaluu baatte ammoo lamuu akka ittiin deebine Sumayyaa jedhaanii jira leebaanaati kiisii namaa keessatti kiisii namaati bahi jedhin yaa arsiin osooti kiisii namaa seentu silaaluu sidhoysu hin jiru sindhoysitu arsiin kiisii namaa keessa dhaabatu sindhoysuu hin dandeenyu dhoysuus hin danda'u yaa ati ta'a ofii keetii hattuu irraa wannaan godhin ofii keetii yoona kiisii namaa keessa jirta oy waasi gaafadhu yaa maali maallaqa mucayyoo itti kennite amante waa hatte muka hattu jettu nati bannaatachi waan akkana haasa'inaan dabbara itti kennite deebisu yoo didan bar sitti kennanii yoo deebisu didan hannuma bari qaama biraatti dabarsite qaama biraa harka badde dabarsine لا أرجي كوي جافي جافداني أرجي تنا أرجي ما تفكيني أما يسند أما ورا كنا أما أنا جاي أنا وليني هاسا بناتا أبو بشار هاسا ولين فت أبو بشار أرجو بشار أرجي دي بشار جافي سراك أبامي شمر شادان كابسيستي إيه إن كابسيتين تا كابسيسو يو جلت اللي يو كجيل اللي انتا jechi isin jettu summo afaan yookiin afaan Oromoo godha shaadaa yoo afaan Oromoo gootanoosi ni ta'a afaan Oromootiin sirrii dhugaa keeti ni ta'a afaan Oromootiin illee garuu dhalaan jechisuun ta'a dogongora irra yoo taate namni beekaan jechisiisuu waan gaariidha. namni fakkeenya islaama ta'ee hanguma beekuu yoo qabsiise rabbiin haqiiqaa hundee isaanii ilaala kuni warri jala jirtan cuumichedha qiyaamaan kalooyteerti bashar بشير نرجع فدانا yeroo muraasa booda yoo azaante cuumichedha warri jala jirtan yoo azaante akkam gootan beerri azaanu biqaamu hin ta'u buleessatiya yoo azaante akkam gootan oy hojii keenya la kitaaba irra jiru ati kitaaba irra gaafataa artaan yamba kitaaba irra deebisaa malee uumamni kitaaba irra beerri ol kaatee azaanuun hin danda'u beerri ol kaatee azaana ayyee dhageettani ka azaana ka shamarran maal goona reesi karaan qiyaamaa nama geessu gara naidhaan deemu waan ta'eef amma booda karaa qiyaamaa geessu bichatu jira malee karaan biraan jiru azaana jiruun beerri azaanuun hin ta'u azaana hin azaantii na amani sagalee tana waraabbadha achi kaaya yoo beerri hin azaanin annamaa miti hin azaanti eega shaadaa oolu dhugama jedhaara qabsiisuun hin ta'a garuu azaan hin ta'u laal akkaataa shari'aa islaamaa keessatti beerri ol kaatee fayyaan isii azaanu waan biraati kun waan hojii biraatti seenameera hin azaanti andoom tana azaanaa yusuma jaatan eega na eega yoo isin hin azaanin ahmad dutti erga yoo azaantallee be ilmi beetti yabootii dhiis na dhageeffadhu yoo Sumayyaa Ahmad ergeen azaansisin anumaan beeku hin azaanti dhiirri ergee jennaan hin azaanti balaan kaka'u iimoo keessaa ka'a iimoo keessa wanni dhufa immoo tiktookii dhufa asitti laaqamnaa huccuu keessan miiccadha amma achi uffata adii illee hin bitatina uffata adii malee hin bitatina abjadiin adiidhaami qophaa'a eegaa ana isiniin jedhe qophaa'a bashar bakka nagaa oola hundi keessanu kana caala isinitti haa tolu mata qashtii Ashuye, yani fakir ara ramu anta bashari.
qur'aana yoo qaraate bar qaamni kee ufsi jaalatee dassi jedhee duniyaan tun si jalaa dhokattee guutuma bar aakiraan qofti sammuu keessa si dhufe du'a yaadattee waa meeqa dhufa qur'aana yeroo qaraan ati yeroo qur'aana qaraatu cinqamuun sodaatuun li'anna al-qur'aanu diddu shayaxiin qur'aanni kun faallaa shayxanaati kalaama Allah maqaa rabbiitu achi keessa jira kalaama gurguddaa ka akkaan rukuttaa shayxaana ragga geessu jechuudha. Izan yeroo qur'aana qaraatu cinqamuun kee kun maali inni ija namaa yookaan alaama mallattoo alaamatun min alaamatil jinn mallattoo jinnii yookaan ija namaati kun namni keefitti yoo maqara umaa cinqama yoo cinqamte ammoo callisuun sirriidhaa miti beek. Sigalee waa afur si godha yoo waa afur si godha yeroo qur'aana isaa beektee boos rakkoon qabu anamma yeroo qara'u hiika isaa irra bakka azaabaa bakka jannataa waan san hawwuudhaaf takkaa sodaachuudhaaf hin booya garuu ammoo qur'aanni nan boochisu yoo osoo qaraatu wanti kanuma akka waan waasidhaaniiti sollachiise yeroo qur'aana kaafte sadaffaa irratti qaama kee kan akka waan keessa deemaniitittii fi hafuurri si citu qur'aana kana kuti yookaan ammoo walitti cufi biraa deemoo si godhe rakkoo qabda jechuudha. Qur'aanaan ala jireenyiin ulfaata garuu akka nama islaamaa tokkotti. Wallahi takkarra dandeebuu takkaa hin yaalanna dhibba taanayiniin nasaa waanum cufullee hin beeku cufee deebisee bakkatti. Amma madaminti bataa jiru magaaladha qarra innaan jettee kilaasii qiyyan seenaa quraana cufaa hinka takkarra irra deebee hin yaalan jiru. Malee quraana cufuun hin ta'u. Qur'aana cufisiin jedhama okay wantummaa ilma namaa kana bar hammeenya irra bobbaasee sharrii irra bobbaasee akkatti waan keerii dhaga'uu dhoorkee wama rakkoo fi wama kijibaa fi wama adda addaa kana jala oofu bar rakkoo qaama isaa keessa jiru bar yoo ija namaa yookaan budaa yookaan siirii qabaatte wama keerii jala hordofis hin godhu bakka sharrii dhaabatta duniyaan ta'ellee bakka sharriiti baati atillee bakka sharriiti argamta. yoo haasuitu khayrii wayya afaan keetiin bahu si ulfaata adamu xaa'a lillahi wa lirasuuli waa ergamaa rabbiitiif rabbi jedhetti illee dalaguun si ulfaata yoo rakkoo qabaatte hanga ufii baddee boqonnaa uf dhoorgite balaa biraa keessa seentu akkasi uf si jibbisiise jechuudha. Kuni waan gabaaba furmaata argatu waan ta'eef fooloo naa deebisii ishiyayyee. Akkas inshallah wanta nama dhaameef san bitadhu fayyadame yookaan lakkoofsa kanaan kootu akkaataa itti fayyadamtu siima inshallah. Seenaa dubbadhume guutuu keessanuu lakkaa jinnii qabdan takka maal rakkoo qabdan jechuu bara. Yeroo namni haasa'u kana wanni tekniikni qaama keessanii nagaa isin hin qabu jechuudha. Seenaa dubbadhu. Leencicha dubbadhu leencicha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhan ke jumlah ustaz itu. Syekhan ke jumlah ustaz itu. Ani mau mudannoo baay'een qaba dhugaa. Ati mudannoon qabda ayyaana nurraa bu'e ati ayyee nutti himi. Ani dhugaa mudannoon kiyya jechuudha dhugaa himeetuuf fixu ani argan dhufe illee garuu amma ture illee ni garuu waggaa sadii ga'eera haga waggaa sadii kana keessatti mudannoo baay'ee fattanamee baay'ee dhugaa. Mee tokko nutti himi nama Kaza bu'aala ani akkuman biyyarraa baay'eetu dhufeen beektaa ani gaafan biyyarraa baay'eetu dhufu isaan ani sababa ishii sodaatte kaa'een najjeesti gargaa'es yoo afaan arabiffaa waan tokko dogongoree fuudhee dhaqe akka biyya araboota biyya kanaas seenaa araboonni beeruut baay'ee iyya isaaniitti irra sijjeessan sirkutan mootummaan biyya sana jirtu waan ta'eef sirkutan sababa sanatti sodaa ishiitan torbee lama keessatti afaan arabiffaa fixee sodaa ishii najjeeste ta'e goostanii jin akka biyya kanaa seetanii shamara biyya sanii rabbiin sirraa qabu bareedduu. Itti fufa lubbuun koomenti wayii argeetu.
ከዛ በኋላ ከአካባቢ አረባ ከናዲውን ከዛ በኋላ ቼን ሮማን ቦሌ ሴኑ ጀቹ በቃ ዋን በቃ ቢያ አረባ